Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin Microsoft PowerPoint kutaa lammaffaa kan ilaallu ta'a. Kutaa lammaffaa kana keessatti wantoota gurguddoo sadii hojjenna. Isas PowerPoint irratti viidiyoo, sagalee fi teebilii haala itti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Akkuma beekamu viidiyoo keenya kutaa tokkoffaa keessatti peejii sadii hojjennee turre. Peejii amma itti aanu kutaa lammaffaa keessatti immoo slaayidii haaraa create goone achirratti viidiyoo haala itti hojjechuu dandeenyu kan waliin ilaalu ta'a. Asirraa bakka kanatti right click jechuun new slide kan jedhu irratti ni cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee inni jalqabaa viidiyoo keenya haala itti PowerPoint irratti galchinee play goone presentation irratti agarsiisuu dandeenyu waliin ilaalla waan ta'eef sirriitti nu ilaalaa isiniin jenna. Jalqaba mata duree isaa galfanna. Mata duree waa'ee viidiyoo sanaa ibsuu danda'u ni barreessina. An salphaadhumatti viidiyoo tokko asirratti add godhee yookiin irratti galcheen sin agarsiisa. Mata duree viidiyoo sanaa qopheessitan barreessuu qabdu. Kanaaf gurmee ICT viidiyoo beeksisaaf hojjedhe jira waan ta'eef isa galchinee ilaalla. Mata duree kana erga haala kanaan sirreessitanii sheeppii isaadhaa haala kanaan tolchuu ni dandeessu. Kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee turre waan ta'eef asirratti bakka kanarratti dhufuudhaan viidiyoo karaa lamaan galchuu dandeenya. Inni jalqabaa bakka kanarratti asirratti argaa jirtu yoo ta'e insert clipper, insert media clip, graphics wantoonni jedhan jiru tokko karaa kanaan galchuu ni dandeenya. Inni lammataa immoo steepiin inni kallattiidhaan argachuu dandeenya. Asirratti dhufnee insertii irratti cuqaasna. Erga insertii irratti cuqaasnee bakka kana dhufuudhaan movie kan jedhu jira. Asirratti click goona. Eega click goonee booddee desktop yookiin immoo bakka viidiyoon keessan jiru irratti hidhattanii cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee bakka viidiyoon keessan jiru san ni barbaaddu jechuudha. Viidiyoon kan koo desktop irra jira waan ta'eef asirratti viidiyoo irratti yeroo tokko erga cuqaasee booddee mallattoo OK jedhu kan irrattan yeroo tokko qofa click godha. Amma inni seenutti asirratti yeroo seenu jiru how do you want to move to start in the slideshows. Slideshow keessatti viidiyoon kan kee yookiin immoo akkamitti agarsiisuu barbaadda jedha. Automatically jedha ofiin akka banudha. When click yeroo click gootan akka banu jedha. Kanaaf akkaataa filannoo keessaniitiin an yeroon cuqaasu jedheetan filadha waan ta'eef asirratti click godheetiin jira. Amma viidiyoon kan koo seenee jira. Viidiyoon kun erga seenee booddee saayizii isaadhaa kan qeessuu qabna jechuudha. Bakka haala viidiyoon itti agarsiisuu danda'u irratti haala kanaan saayizii viidiyoo keessaniillee aga barbaadanitti xiqqeessuus guddisuu ni dandeessu. Haala kanaan erga saayizii isaadhaa sirreessanii booddee amma viidiyoon kun galee jira. Erga galee booddee check gochuu utuu presentii irratti dhiyeessin jalqaba check gochuu sin barbaachisa waan ta'eef check gochuudha qabna jechuudha. Mee amma yeroo check gochuu barbaan haala kamiin check goonas jedhamu ni ilaalla. Slide show volume kan jedhu ni jira. Volume sagalee isaadha to'achuu kan dandeessudha. Preview kan jedhu kuma play gootanii ilaaltu. Mee amma balumaan play preview isa jedhu irratti cuqaasnee ilaalla. Kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan viidiyoon kan keenya banee jira waan ta'eef salphaatti akkaataa kanaan viidiyoo presentation irratti banuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo giddu galeessa ta'ee fi gabaabaa ta'e akkasumas dheeraallee haala kanaan slaayidii keessan irratti qopheessitanii galchuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf saayizii isaadha haala kanaan gurguddisuun illee ni danda'ama. Kanaaf akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya viidiyoon haala kanaan galuu danda'a. Mee slaayidii irratti immoo present goonee ilaalla. Slaayidii show irratti yeroo akkasitti agarsiisu jalqaba yeroo san irratti click yeroo godhamu waan ta'eef asirratti yeroo tokko click godha. Kanaaf viidiyoo kan keenya irratti galchine haala kanaan taphachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf salphaatti viidiyoo isinillee viidiyoo keessan PowerPoint irratti haala kanaan galchuu ni dandeessu. Kanaaf viidiyoo haala kanaan bifa salphaatiin galchuu ni danda'ama. Inni itti aanu immoo slaayidii isa itti aanu irratti immoo sagalee galchuun isas slaayidii isa itti aanu irratti galchinaa nu hordofaa isiniin jenna. New slide erga jennee booddee slaayidiin haaraa erga banamee booddee mata duree sagalee sanaadha ni filanna. Asirratti sagalee yuutuubii kilaasikaalii jira. Kilaasikaalii sana galcheen isin agarsiisa. San booddee bakka itti galchitan sanarratti click gootu. Erga click gootanii booddee insertii irratti hidhattanii yeroo tokko cuqaastu. Yeroo tokko erga cuqaastanii booda sound bakka jedhu kun ni jira. Sagalee faayila keessanirraa bakka jiru barbaadanii click irratti gootu. From file from CD audio track jedha waan ta'eef akkasuma immoo record gochuu barbaadanillee
record isinii fudhachuu ni danda'a. nuti faayila irra isa jiru yookiin koompitara keenya irraa faayila sagalee galchuu barbaanna waan ta'eef sound from file isa jedhu irratti cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee bakka sagaleewwan garaagaraa irraa qabdan ni barbaaddu. Sagalee bakka kaa'attan barbaaddanii haala kanaan sagalee asirraa bakka sagaleen jiru ilaaltanii haala kanaan erga sagalee filattanii booddee ammas yeroo kilik irratti goon akka inni taphachiisu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf amma sagaleen kun mallattoo kana asirraa qaba. Haala inni ittiin taphachuu danda'u waliin ilaallaa nu hordofaa isiniin jenna. Ammas bakka sagaleen jiru kanarraa erga dhufnee booddee preview jenna. Hordoftoota keenya amma kun haala kanaan taphachiisaa jira jechuudha. Sagalee jiru amma slide show irratti agarsiisna. Slide show irratti erga kanaan bahee booddee bakka sagaleen mallattoo sagaleen jiru kanarratti kilik yeroo goon taphachuu eegalaa jechuudha. Hordoftoota keenya haala kanaan sagalee PowerPoint irratti galchine viidiyoodhaaf sagalee illee bal'uuka taphachiisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun akkaataa itti sagalee PowerPoint irra galchuu dandeenyudha. Inni lammaffaan inni itti aanu immoo sadaffaa irratti teebilii akkamitti PowerPoint irratti hojjechuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Ammas slaayidii haaraa kireet goona. Slaayidii tokko tooftaa kanaan hojjenna. Inni lammataa immoo hoomii jala dhufneetiyyuu new slide kan jiru jira. New slide jalatti haala kanaan asirraa gosoota slaayidii hedduu jira. Slaidiiwwan barbaadan filachuudhaan erga irratti cuqaastanii booddee hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Tokko hoomii irratti kilik erga cuqaasnee booddee new slide kan jiru jira. Achirraas banuu dandeenya. Yookiin immoo slaidii baname jalatti right click jechuudhaan new slide jennee haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Teebilii akka itti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Tokko teebilii kan karaa lamaan hojjechuu ni danda'ama. Inni jalqabaa teebilii asirraa bakkuma kana dhuftanii walakkaa kanarraa insert table jedha. Yeroo isin teebilii insert bakka sanatti cuqaastan insert table number of columns dagaleensaa meeqa siifa ta'u jedha. 5 jedha fakkeenyaaf 3 gochuu dandeessu. Number of rows kan jedhu immoo irraan gadeen isaadha meeqa akka ta'u qabu asirraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni kun karaa isa tokkodha. Inni itti aanu steepiin lammaffaan immoo insert irratti dhuftanii yeroo tokko cuqaastu. Eega cuqaastanii booddee jalqabarra table kan jiru ni jira. Table isa jiru irratti cuqaastu jechuudha. Sana booddee teebiliiwwan haga galfachuu barbaadan asirraa select gochuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan teebilii hojjechuu ni danda'ama. Amma asirratti 3 times 3 table isa jiru select godheetiin jira. Akkasuma immoo insert table kan jedhu jira. Lakkoofsaan isa kaa'atan asirratti yoo tuqxan number of rows columns 3 dagaleesaa gadeesaa immoo gadeesaas illee 3 godha. Sana booddee okay yeroon jedhu teebilii haala kanaan create naaf gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf saayizii isaallee yoo barbaadan akkasitti walitti xiqqeessuun ni danda'ama. As keessa diizaayinii keessa erga dhuftanii asirratti cuqaastanii booddee immoo gosoota teebilii keessanii barbaadan as keessa diizaayinii isaadha filachuu dandeessu jechuudha. Diizaayinii teebilii keessanii haala kanaan filachuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf asirratti number student and section haala kanaan teebilii erga hojjennee booddee irratti barreessuu ni dandeenya. Section haala kanaan lammaffaa barataa lammaffaa hojjechuun akkasitti teebilii keenya illee galchaa deemuun akkaataa kanaan teebilii salphaatti galchuu ni danda'ama. Kanallee saayizii isaadha xiqqeessuu yoo barbaadan gootanii walitti xiqqeessuu ni danda'ama. Bakka bal'achuu qabu akkaataa kanaan bal'isuu dandeessu jechuudha. Yeroo darbe akkuma hojjenna irratti asirratti wantoota garaagaraatiin bareechinee hojjechuu dandeenya. Asirra gosoota editingii gosa baay'eetu jira waan ta'eef gosoota barreeffamaallee akkaataa kanaan hojjechuu ni danda'ama. Halluu garaagaraallee kennuu ni dandeessu. Inni itti aanu immoo tokkonitti isinii dabalaa sheeppii haala itti hojjechuu dandeenyu ilaalla. Sheeppota garaagaraatu jiru kompiitararra. Isas slaayidii qobaatti create gooneetiyyuu sheeppii akkaataa galchuu dandeenyu. Sheeppiin gosa hedduutu jira. As keessaa insert irratti yeroo tokko dhuftanii cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee shapes kan jedhu bakka kana ni jira. Asirra dhuftaniitu asirratti cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee gosoota shape gosa hedduu jira. Rectangles,
basic shapes, arrows, equation gosa baay'eetu jiru. Tokkoon tokko keessaa fudhannee ilaaluu ni dandeenya. As keessatti kilikii erga goonee booddee asirratti dhuftanii haala kanaan sheeppii san diroo gochuu dandeessu. Erga diroo gootanii sheeppii san irratti illee barreeffama garaagaraa galchuu ni dandeessu. Sheeppii kana irratti illee barreeffama galchuu ni danda'ama. Asirratti yeroo tokko right click gootu. Erga gootanii booddee edit text kan jedhu jira. Isarratti yeroo tokko cuqaastu. Sana booddee maqaa sheeppii hojjettanii san irratti galchuu dandeessu. Haala kanaan galchuu ni danda'ama. Ammas gosoota sheeppii kan biraallee asirra erga kilik goonee booddee gosa sheeppii kan haala barbaanneen kaasuu dandeenya. Asirrattis right click goone edit text jennaani asirra arrow akkaataa kanaan sheeppiiwwan gosa garaagaraallee akkaataa galchuu barbaadan isin immoo sirreeffattanii bakka galchuu barbaadanutti galchuu gosoota sheeppii hedduutu jiru waan ta'eef asirra filattanii asirratti diroo gootanii akkasitti yoo kaastan bakka kana qabdanii immoo akkaataa kanaan guddisuus xiqqeessuu ni dandeessu. Asirra maqaa isaallee kanatti galchuun haala kanaan hojjechuu. Kanaaf sagantaan keenya har'aa walumaa galatti kana fakkaata. Haga kutaa sadaffaadhaan walitti deebinutti nagaan oola. Galatoomaa isiniin jenna. Keenan fuula YouTube keenya like, subscribe, share gochuun hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa.